ani nama walitti dhufe keessaa maaf akka akkasitti natti tole sin beeku. Nama gisaasitti tolee hin agarre. Bagara waan sitti ugecha jaaladhee waan waliin dabarsinetti irraa gammachuu qaba isa jaaladhee. Sumayya ani laa akka nama barateettis waan sitti haasawudha. Ayyoo konga bootummaan tasgabbooftee baratoo yaada kee ibsattee rakkoon qabu. Garuu mooyyuu wanti jiru har'a anarratti ta'e miti borsi wanti kun ta'aatuma deema. Inni ani shakkee tanan waan akkasii kan jechuudha. Waan baay'ee kana illee waan sitti mu tokko jiru garuu ani akkuma bucha isaa ammallee akkuma waliin waan barbaade yookaan nama raawwate isin bira yoo seenu immoo nama qullaa nama homaan beeku nama gochisan hin goonu nama ana jaalala na qabsiisu nama jaalala na wajjin hin dabarsine ta'ee isin gidduu taa'ee narratti bilbilaa dhaamti. Dhugamaa barii nama sanii miti bari warqee ta'e na barsiitti ne barbaaddaa san bartabatamaa hin jiru. Inni haasoo Sooma sosoo kan binni si jiraate baadhaa si jedhee si waliin kun sabbin. amma viidiyoo isaa os fagarsee nama taa'e. Inuma nama malee warqee. Suuraa kan ilaalii viidiyoo moo silkii Kun suuraa isaanii? anaaree. Raja ya Rabbi giyo si kamu mamane kamu majlisari anama me isa amanamo si amanamo me China ada desi kanana. China ada kete ada. Video na shugutun gutut na terkisi tunne Video gutut tas ovi ketif tesir alta sirke kete tasir. na be bita Si ka pakai video dari kato bora. amma kun Ibrahim si Ibrahim amma kun Ilala kita memang kasih tiada nak kata. mitin be su wallon zabana kana bara Ibrahim minta ulen sa kusin sa dawa Ibrahim ini. Fayyan nani fayyan kami nani ceso. Karakter ini tak ada ini tak baca kira. Ini tak baca. Ani mo ala wai Ibrahim suam pada setia nasi. Bukan mo kasih anak tu bari Ibrahim itu pada nasi je. aye Garu mo dusa. Yo ani ini wali nasa malah. kunon Ibrahim jechura si Ibrahim jechura ma kun warke sima tu rawa me ma video isara Ini beku. video ta mun be ku baran warke kana yo sola ya na miti jede ni Amma ke su atama ani amma wani. mun kor ma baran ma so ka tar bisibtu ta de baka bata mana na jede na manu ba Ina amma be amanu amma tamni wai amanu fa manu dabu Ibrahim ini. Ati yuma tanki. anu na ma jede baran ma ju na manu baran ma ju ze sanitto ni fayya qabu jecha ture bar warke Amma na yo ma bata ma lante akkana jettu bar garu sura yero ralu motu tikko gapin ne kesalu Amma nama ini fayya qaba. Wai fayya saki fayya qabu akkasi fayya nama qabaannetu yaada jaalala ibsata. ya da jala qabaannetu ani si kufe ani si cabe wanti akkana quraanni keenya hanga afuriyyuu hin ayyamu. Wanti kun kana jedhee natti mee hanga kana iddoo kana waliin geenya inni biraa sibicha miti barkana dibe warqee bar sibicha miti dadaan hedduudha barkani kanamna dhiyoo hidhamte san illee buka qabdaa miti ishiin illee dhuguma qabdi. isilleen garaa qabaa jetti hedduun irra dhalaan hedduun madawwalan silkii isaat irratti hangarama qabaa jetti garamaa qabaa jetti namni kun fayyaa dha'ee jettee nama taate bakkatti ilaaltu kanaan shakkitu shakkis keessa Ani shakkimu amala qabaadha malee fayyaan qaba. Amala dubartii warqeerraa hafuu hin dandeenye qaba. Amala dubartii ittiin amansiisuu dandeettii, dubartii hubachiisuu dandeettii, ittiin dubartii qabachuu danda'u maal yoo jedhe dubartiin maal yoo jedhe akka isaa amantu maal yoo jedhe anama waa'ee dhibee isaa akkasii bee gammachuu qabu bee fayyuuf akkasii Hatamme shimee kana hunda goote irrallee waraabde meemma maal godhuudha fire isa kana mee maal godhuufi kanaaf na dhibee bara irra baay'ise. Amma ani bee maal godhuudhaaf kan jedhu nama isa wajjin inni ani akkuma dura iccitii. Yoo jaalattee yoo naafuudhu jettiin wadhalaa lama biraani inni ulfaatare akkatti. Anama waa'ee Maal irraa isa eeggattaayyuu nuuf nama lama. Maal irraa isa eeggattaayyuu dhalaa sada. duuba isumaa dhabittu sinu. Duuba isumaa dhabittu sinu. Hin dhabne. Aarse nama dhalaa lamarraa maal akkasii godhu barbaadde maal jettee miti. Akkasii miti. Akkana inni godhu jettanii miti. Hatamme ifa naa baasi dabballee hin daddabsinii dhiibuma baasinaa isa qabachuu fudhachuu barbaaddamoo isa waa eegakkasii sitti irratti dalagee maallaqa namni irraa ta'e. Inni akka duubatti deebi'ee kana miti nama jaaladhe. Sitta hima. Ifa gara sitti hima. Maal godhu Ifa gara waan sitti mukecha jaaladhe waan waliin dabarsinetti
irraa gammachuu qaba isa jaaladhee. Kanaaf inni immoo uftee isin dubbattu isaa. Jaalaluma isaati bakka na godhadhaa kan jedhi kaadda baase akkasitti zaayira. Jaalaluma isaati ni jira. Jaalalli funyoo caalaa nama harkiftii tokko hin beektu. Kanaafuu ani yeroo duraa waa waliin jechuu qabnu jennaan inni na didee. Ta'e immoo gaafa dhiibee biraan nagahee na hubachiisee kan akkana ta'a jedhee iddoo ofii gahee inni immoo mitii jedheenti. Amma ana jaalala nama raachaa jira. Ana jaalala isaati inni immoo iyyuu sin beekuu jedhe. Ati nama biraa isa eeggata dhalaa nama biraa amma yoo wardaa bira barkan tokko bira bira. Isa waa'ee keessa nan. Dhalaa sadaffaa taatee Ana waa'ee jettee maal irraa waa'ee isaa nan ilaallata. Hin beeku dhimti. Ana mana keessa seentee gubii keessa seentee agartaa yaada kana of keessaa zarrasii kana malaataa maal irraa jaalatta akkuma malaataa maal jettu sanitti of keessaa jaalala isaa haaqi dhiisii sin jedha. Akkaataa matu keessatti waan kee waan nama biraatti yoo darbe deebi'e as jechuun mirga keetis jechuu qabdas namni waan namni dubartii tokko jechuu qabdu jechaa jirtaa miti ree. Anamma miira dubartii tokko jedhu balaa sadii yoo ta'e siifuu ta'uu daree sadiif amma waa'ee sadiif sagaliitii miti kana si taasisaa jiru. Inni beeku deemti. Nama kana fajjinu dhimma kana qabu jedhee miti. Meekottee kee oddoo yaagee sedee miti. Hin beeku deemoo ana isa wajjin bakka tokko anaan si jennee dubbataa ture miti. Garuu wanni si jechuu barbaade borus wanni inni haasa'u hundi dhugaadha jettee fudhatee sittan hima. Inni lammataa immoo isa wajjiniin jaalalli irraa na qabe. Maal guutamee yoo jaalalli irraa si qabe noo isa akkatti lama dhiiraati niitii sadaffaa nu barbaada. Ani inni Sadi ta'uu barbaada. amma waanaan isaa madoo ta'in ati amma isa akka waan agaafattuun barbaada. Ija jaalalaati. Dhuguma waan kuni gochi kun dhugumaayi. Lakkii sobaa miti wanti kun ishiin ragaa qabatamaa qabdi. Situ beekne malee mana arga argiteetti dursa naa bilbilaa ture otoo viidiyoo sagalee isaallee otoo naa bilbilee kootu iddoo kanaa lakkoofsa akkanaa ta'an qabinaa jedhee natti haasa'ee jalaayyuu turaan ture otoo nufu baadhee dhuguma mooyyuu jala kana lamaa irratti si anaaf jaalala qabdaa maal jedhe hanga gaafa bakka siree bira isa bira ga'u sanitti dhuguma jechuudhaaf yaadan. Warqee akkasumas jaalattee jaalaluma isaati bakka na godhataa taamee sammaddanaa baas. Hunda afaan hin dubbatan. Sigalee garuu jaalaluma isaati bakka ta'u aajirtaa kalee yaadaan gaddallee. Ani nama walitti dhufe keessaa maaf akka akkasitti natti tole sin beeku. Nama gisaasitti tolee nu nagadee. Kanaaf amma inni ani sitti kanan himu atillee isarraa fixu. Nama sitti makame keessaa kun namaa Gabraahimu sitti tolee nagadee. Irraa amma ani yoo danda'amaa ta'e jechuudha haala akkamii adeemsa akkamiitiin ani inni waliin deemne kan jedhu mijeessuu barbaada malee hoo jaalate jaalalaan hoo jaalachuu baate immoo gara danda'uun isa farka galchuun barbaada malee anamma ati kan jedhu inni si beeku maraateeti maaloo kana isin lamaan warqee meesummaa na hafweeshi sunis maraatullee dalagame fayyallee dalagee adii maalirraa jaalalirraa si qabaa isa nama qabaa maamee qabaa kanarraa akkamitti warqee itti afaan anatti naasa'in ani isaa anatu beeka. Niitii sadaffaa akkamitti ta'uu maalirraa isa eeggatame sin ilaallatu waan isaatis sin ilaallatu waan tokko goote amma akkana haga si ibsu kana ol keessa jiraachuu danda'a. Yookaan immoo ati amma akkana jettee akkaataa sochii. Dhiirummaa akka isaatti tolee nu agarreechuu amma biqilaa furdoomu. Kanaafuu beeki. Amma sii qabachuu addamu mee maalitti sii